Beechi. Hiiki duraan as jiru baati. Mana keessi ulaan sistema jechuudha nama raawwatu qabu tunni. Hiiki duraan. Ameraan eebroodde. Yoo ayyee. Maskoota kana sibiila irra jiru kana maskoota amma gama alaatiin jira. Maskootii gama alaatiin jechuudha. Akkasii jechuudha daawwattoota kiyya. Kunoo waan inni kanallee irraa jechuudha harkisanii irraa buqqaasuu dadhabnaan dhiisanii kutan maaliif ani garuu namiidhuu yoo dadhabe yoo namiidhuu fedhanillee aadii rakkoon qabu jechuun miidhaan taa'ama duraa tuumaan aangoone miidhaan xiyya miidhuma kanaa jechuun kuni irra jira jechuudha. Waan biroo jiraas gubbaanii waan kanallee irraa darbanii kutanii kunoo kun amma akkanatti jira jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota kiyya Abdallaan hamaadha naan jettan isinii isa kanarraa cabsalla. Ulaa namni waan kana hin beekne hin jiru. Ulaa kana irraa cabsanii kunoo waan kana irraa daakanii jechuudha. Kana irraa daakanii maaliif isa kana jechuudha waan qabatan san irraa daakanii saniifuu kunoo ulaa kananii harkitan jedhii yaada bakka tanallee tumanii dadhabanii dhiisan jechuudha. Namni nama miidhuudhaaf maaliif tattaaffiin godhu kunoo kunis akkuma harkitan kana irra hin jiru irraa buqqaa jira. Asiin baana kunoo maskoota kanaan baana. Asiin baanee ana. Dhageessanii hoo? Boleesoo dhiiraa. Kilmaa dubbii jira. Dhalatti ulaa Benes. Mee? Kunoo? Benes. Namni asiin utaala boleesoo meetira kudhanii. Kee Itoophiyaa koo ilaalis. Kee achiin biyya la. Kee achiin galachi biyya. Beey. Beechi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoota keenya akkam nagaa fayyaa qabdin akka nagaa fayyaa qabdin abdii sirraa qabaa irraan tana deebi'eetiin dhufee jira. Abdallaan ni maraatti waliin jettanii hin maraanne fayyaan qaba waan nama raacha jira. Hayyama kiyyaan alatti liinaan toofiqoo alatti gadi baasuutu nama raachi malee ani fayyaan qaba waan maraatuun qabu sitti deemtee naan jettan. Gariin komantii alatti gariin itti saalan gariin karaa weessaapitiin karaa himootiin nama hedduutu dhufee akkasuma jettanii ani maraanne fayyaan qaba. Maaliif jettanii kan nama raachee toofiq liinaan hayyama kiyyaan alatti ani taraa lamaan miidhamanii beeytanii takka sobamuu waanuma jiraati lama sobamuu waanuma harrummaadha jettee Oromoon akkasiin isin jaa awwaala irratti waggaa gama fiidiyoo kanaa seentanii fiidiyoo kana hanga dhumaatti seeraan dhageeffadhaatii badii isaan irra balleessanillee namni fiidiyoo tun hanga dhumaatti ilaale ni harkayyeetii yaada. Akkasuma fannisii fi dachaasii fi toofiq jechuudha mana kanatti jechuudha namni isaanuu jechuudha toofiqii fi fannisuu jechuudha anaan lolan malee fannisanii wanta toofiq sanii nu lolle jechuudha. Fannis jii anumaa lolan dachaas jii anumatti haani akkasitti kabajamtoota daawwattoota keenyaa maaliif anaan lolanii jechuudha dachaas jii fannis jii naa lolanii maaliif namni miidhaa kiisan isaan gaafa nam miidhamu sanii na bira jiran na harkanii miidhaa kiisan hundaa qubu qaban jeetii yaadame gurbaan kun tara lamanatti deebi'ee toofiq saniifuu an tara lamaan na deebi'e santu na aarse malee yeroo duraa kalataa yoo dogoggora waan san seene dhuga seene lamadii deebi'ee seenuu hin qabu. Kalanni takkee dhufaa lama dhufu jechuudha. Saniifuu badii isaan irra balleessan jechuudha. Meeshaalee isin agarsiisa akka Abdallaatti jechuudha. Namni badii taraa meeqa namarratti deddeebi'ee ani badii namni naan beene jechuudha. Abdallaa balleessee malee namni namaatu Abdallaa miidhee jee namni naan beenetu naratti jechuudha duratti deddeebi'aa jira. Saniifuu ilmi namaa jechuudha. Kuni uleen seenaa wayii akka qabu kuni ulee miti daawwattoota kiyya seera laala kuni hadiida. Hadiida xaaqaa isaan buqqaasanii jechuudha. Ani manarraa ba'a jennee manarraa ba'uu didanii ni gartee jeetii yaada kun uraadha. Kunis asiin uraadha. Wanni kun bulooraan hidhama jechuudha. Xaaqatti hidhama. Xaaqaa mana namni hin beekne hin jirtan jeetii yaada. Saniifuu xaaqaa akkuma argitan kana xaaqaan kun banaadha. Kun hulaadha. Akkanatti cufamaa jechuudha. Yaani xaaqaan kun banamuu dideef jechuudha. Isaaniif xaaqaan kun mee kaameeraa orkeetiin kaameeraa itti qabee isin garsiisa. Saniifuu mee afaan turaadhaati fiidiyoo kana hojii seeraan daawwadha waan isaan badii isaan balleessanii kutanii jechuudha. Ansaayin isin garsiisuuf dhufe malee fiidiyoo waraabuudhaaf osoo hin ta'in waan isaan irratti badii isaan gochi isaan irratti dalagan san maaliif toofiq yoo bachiisu fedhane ani osoo hin jiru fuudhanii yoo deemanillee aadii rakkoon qabu saniifuu ammoo waan san jechuudha ilmi namaa xaaqaa mana namaa jechuudha ulaa namaa caccabsee akkasiin godhu saniifuu ni harkitan jeetii yaada na jala hoottaatee waan isaan balleessan san waliin ilaalleeti. Akkasitti Abdallaa badiira jira yaani liinaa badiira jira akkasitti fannisii fi dachaaseetu karaa badii jira
waan san hundaa waliin ilaalla jechuudha. Saniifuu ani xaaqaa mana maskoota namaa jechuun cabsaniiti akkasitti fuudhanii deeman jechuudha. Ani ulaa itti cufnaan saniifuu ulaa itti cuftee Abdallaa badiin teeti yoo ta'e illee rakkoon qabannee fudhadhaa daawwattoota kiyyaa yoo kottaa walii ilaalla. Akkasitti kabajamtoota daawwattoota kiyyaa kun sitaaraadha. Sitaaraa namni hin beekne hin jirtan jeetii yaada. Sitaaraa tanaa kun asini xaaqaadha jechuudha. Kun ulaa manaati. Ulaa maskootiiti jechuudha. Maskootiidha. Akkuma argitan kana kun maskootiidha. Maskootii kana jechuudha. Maskootiin akkanatti cufamaa jechuudha. Maskootiin haala kanaan cufamaa jechuudha. Saniifuu maskootiin haala kanaan cufamaa. Maskootii kana jechuudha. Kana buqqaasuu barbaadanii jechuudha. Isa kana buqqaasuu barbaadaniiti kun buqqaa'uu dideef jechuudha. Buqqaa'uu fi didee turaamee siin agarsiisa. Wanni kuni ni argitan jeetii yaada. Buloona kanarratti gala jechuudha. Uraan kuni buloona kanarratti gala jechuudha. Tana malee wanni isaan balleessanii dura kuni buloona kanarratti gala. Akkanatti irratti hidhama jechuudha. Irraa waan biroo jira waan isaan irraa cabsanii kutanii. Asinillee kun buloona ni gartan jeetii yaada kuni buloona kana akkitti isaa irraa cabsanii na dhibee jechuudha. Yaani hadiida kana hadiinni kuni akkanatti jira jechuudha lamma. Fakkeenya isin garsiisa. Akkanatti jira jechuudha hadiinni kun. Akkasii daawwattoota kiyyaa jechuudha. Xaaqaan kun silaa inni kun misbaarri kun asitti gala jechuudha. Asitti gala jechuudha. Akkanatti jira. Kun amma akkuma isin argitan kana kun cabaadha jechuudha. Kun cabaadha. Akkasuma ammallee hootaa na jala hootaadha. Waan birootiin isin agarsiisaa wajjin laallamee waan biroo isaanillee wajjin laallaa akkasii isin jaa. Akkuma isin argitan kana kun ulaadha. Ulaa tana jechuudha. Ulaa mana kanaa tana asin ulaan kuni ulaa kana ni beektan. Ulaa daakilii namni hin beekne hin jiru. Qulfiin kun hootila. Qulfiin kun hooti ulaa daakiliidha. Ulaa daakilii tana eega jechuu mana keessaa alatti gadi bahanii waan maal godhan isaan waan isaan godhamee waliin ilaala jechuudha. Waan isaan eega alatti bahan godhanii badii isaan eega ala bahan balleessanii namni jechuu fakkeenyaaf eega mana keessaa alatti gadi ba'ee akkasuma badii balleesseen deemu meesaniifuu qotta as ilaala. Ulaan tuni akkanatti cufamti jechuudha. Isa kanadha. Misbaara kana jechuudha eega ulaa tana cabsanii gadi bahan karaa alaa bahan jechuudha. Annaa galuu dide waan isaan irraa godhuu deemanii waan biroo barbaada deemanillee hin beeku jechuudha. Saniifuu daawwattoota kiyyaa argitan jedhii yaada. Ulaan tuni silaa akka kanaatti wal fakkaachuu qabdi. Akkanatti kun amma asiin akkana banamaa jechuudha. Ammoo kaasiin hulaa lamma laa amma kun irra jiru jechuudha. Asiin irra jira. Asiin irra jira jechuudha. Ammoo asiin irra jiru jechuudha. Daawwattoota kabajamtoota kiyyaa maaliif Abdallaatu booda hamaadha. Abdallaan miidhaa nama miidhaa naan jettanii ani immoo nama miidhuu hin qabu. Namni jechuudha waan nama hin belleessu jechuudha. Saniifuu akkanatti ulaa tana kana asiin cabsanii jechuudha. Ammoo hootaame asii maanoo kun maskoota akkuma reefu isin agarsiise maskoota kana sibiila irra jiru kana maskoota amma gama alaatiin jira. Maskootii gama alaatiin jechuudha. Akkasii jechuudha daawwattoota kiyyaa kunoo waan kanallee irraa jechuudha harkisanii irraa buqqaasuu dadhabnaan dhiisanii kutan. Maaliif ani garuu namiidhuu yoo namiidhuu fedhanillee aadii rakkoon qabu jechuun miidhaan taa'amma duraa tuumaan aangoon miidhaan xiyya miidhuma kanaa jechuudha kuni irra jira jechuudha. Waan biroo jiraas gubbaadhi waan kanallee irraa darbanii kutanii kunoo kun amma akkanatti jira jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota kiyyaa Abdallaan hamaadha naan jettan isinii. Hadiida kana jechuudha. Hadiida kana akkuma argitan kana hadiidni kuni kunoo akkasuma jechuudha. Kabajamtoota kiyyaa wanni kuni sibiila isaan cabsan asiin bahanii mee viidiyoo isaaniitu mata duree isiniif hin kaayaa laala asiin bahanii jechuudha. Asiin bahanii mee bakki isaan irraan bu'anii kunoo asiin balkonaadha. Asiin akkanatti jechuudha kuni gidaara jechuudha. Maaliif asii gadi nolii asii gadi hin ganda kuni asirraan akkanatti kuni bu'uun dandeessu jechuudha. Akkasii kabajamtoota daawwattoota keenyaa saniifuu maaliif Abdallaatiif viidiyoo kana waraabdan yoo kan jettan taatanii bakki isaan bu'aniin kana mee bakki isaan irraan bu'an kana naa galuu dide wanni isaan bahanii kutanii wanni kuni imaaraa doora lammaffaadha jechuun foogii doora lammaffaa asirraan gadootan isin waraabeetiin isin garsiisame asirraanii jechuun as koraniiti jechuun asirraan amma gidaara kuni gidaaranii argitan jedhee yaadaa bulukeeta as koraniiti jechuun bakka kanarra horaniiti. Turaame lafa fageenya isiniin garsiisa akka itti bu'an naan galle wallaahi akka itti isaan asirraan gabbu'aniitu na dhibe asiin koranii jechuudha. Kunoo lafa tana gadoo fageenya ni argitan jedhee yaada lafti tun asiin gadoon kunoo akkana gadi fagoodha jechuudha lafa tana.
Laftu fagoodha. Lafa tana fagoo tana akka itti irraa gubbaan gadi tolan. Ani naan galle jechuudha. Daawwattoota keenya kuni qullaa kunoo qulfiidha. Manni kun kunoo yoo qollofamuu baate jechuudha qollofamuu malee hin taa'u jechuudhaan tuni yoo qollofamuu baatte isa kana irraa cabsalla. Ulaa namni waan kana hin beekne jiru ulaa kana irraa cabsanii kunoo waan kana irraa daakanii jechuudha. Kana irraa daakanii maaliif isa kana jechuudha waan qabatan san irraa daakanii saniifuu kunoo ulaa kana ni argitan jedhi yaada bakka tanallee tumanii dadhabanii dhiisan jechuudha. Namni nama miidhuudhaaf maaliif tattaaffiin godhu kunoo kunis akkuma argitan kana irra hin jiru irraa buqqaa jira. Maamaffaan galgala kana akkanatti ulaa asiin cabsaniiti na biraa kutanii jechuudha. Saniifuu ammoo Abdallaatu hamaadhaa jettanii akkasiin isin jaa kabajanii daawwattoota kiyya. Akkasitti kabajanii daawwattoota keenya maaliif Abdallaatu hamaadhaa naan jettanii ani hammeenya hin qabu ani immoo miidhaa namarraa geessuu hin qabu. Sanumaafuu isinimee waan kana laalaati koomantii jalatti naaf barreessaa viidiyoo dachaasfaan ulaa cabsanii deemanii mata duree isiniif hin kaaya. Akkasuma yaada qabdanii koomantii jalatti anaatu badaadha moo yaani isaanii badaadha jecha jaamurraa viidiyoo tana isinii waraabee malee viidiyoo tanaaf sidaa isinii waraabuun fene akkasuma isin jaa viidiyoo xiqqoo har'aan tanaa wani waraabetana seeraan laalaati akkasuma isin jaa saniif waan qaruma qophiidhaan nyaatti waan dhufaana turtaniif ciao bye bye.